تضيء الكون ومعك أقرب إلى الله نكون يا شهر المغفرة والخير نحاول كيف نصبح غير ونتجنب خطأ وتقصير ونتلون بأجمل لون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه موالاه ومن استنى بسنته واتبع هداه. أما بعد أبولونكيا دران درسي ربي كان سبحانه وتعالى رمضان كان ربي كان سبحانه وتعالى قالتهم فن ربي كان سبحانه وتعالى ور رمضان صومي أكا إني ربي كان سبحانه وتعالى نرى بربادت صومي دلقا تلتو هند إسا كيستي دلقمت هند إساتو دلقي ور ربي كان سبحانه وتعالى جنة الفردوس إسان بدأسي ربي نهاتاسسو itti aansinee sagantaalee kanaa fi itti aanu kara agartee kutaa kudhanii waa'ee ramadaanaa irraa dubbanna. Ramadaanaa fi agartee ibaadaalee ramadaana keessatti dalagamtu yookaan ammoo ibaadaalee ramadaanaan hidhaa walitti qabdu irraa yoo rabbi agartee nu laaffisee haga rabbi nu laaffisee waliin dubbannaa waliin haa hordofnu rabbi jazaa khairii isin haa deebi'u. jalqabatti wanti agartee kutaa kana keessatti dubbannu rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ramadaana ji'a caalaa isa taasisee jira. Waa'ee isaa gabaabsinee waliin dubbanna waliin laalla jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha? يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون جد. ربين كان سبحانه وتعالى أغرتي رمضان أغرتي نرتي واجب يوكا أمو صومون إسا درقمة تأيجر ربين درقمة نرتي تأسيجر كونس أغرتي أكما أمة ندرا الرتي أغرتي ربين كان سبحانه وتعالى صوما درقمة تأسيت نرتس درقمة تأسيجر ربين كان سبحانه وتعالى إنس مالي في ربي كان سبحانه وتعالى صدا akka rabbi sodaa rabbi godhannuufi. Kanaafuu yaa obboleewwan islaamaa ramadaanni ji'a addaati. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ji'a addaa isa godhee jira. Akkuma beekamutti arkaana islaamaa shanan keessaa tokko sooma ramadaanaati. Ji'a ramadaanaa yookaan ammoo baatii ramadaanaa soomuudha. Kuni agartee waan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ji'a ramadaanaa ji'oota kaawwaniin adda ittiin taasise jechuudha. أمس رمضان جاء ربين كين سبحانه وتعالى قرآن كين كإتين بل كإتين جيران كإتين أغرتي جروتين إتين أوفتشوك أبن كنتئي سيرا في هيرا كين كتئي قرآن كربين كين سبحانه وتعالى كيستي نبوسي جيني رمضان أمس يوكالال لتاتي keessatti guyyaa yookaan ammoo halkan addaa ta'e qaba. Kan waggaa keessatti amata guutuu keessatti halkan tokkochuu halkan kana hin geenye. Halkan kuni halkan leelatal qadriiti. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa fadlii isii yookaan ammoo bu'aa isii yookaan ammoo agartee caalummaa isii halkan takkattiin tun kan halkan ji'a kuma caaltu taatee jirti. Subhaanallah. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa isii halkan tana halkan leelatal qadri ji'a kana keessatti godhe jechuudha. Ji'a ramadaanaa keessatti isii godhe jechuudha. Ji'ni ramadaanaa ji'a addaati. Ammas nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam maal jedhan? إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وسلسلة شياطين وسلسلة الشياطين جل النبي كنا صلى الله عليه وسلم حديث بخاري في مسلم كيس تيجو كنافو رمضان نيوسيني بلبلين جنتاني بنمتي بلبلين جهنم نشوفنتي
shayaxiinni ni hidhamtiidha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Akkasumas agartee namni ramadaana rabbiin mindaa imaanaan fi mindaa isii rabbii irratti laakkaatee soome yookaan immoo salaati yookaan immoo leelatul qadriin dhaabate rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala badii isaa yookaan ammoo zambii isaa ka dabre irraa haqaa. Bu'aan ramadaana tokko lamaa miti yoo rabbi jedhee sagantaalee kana boodaan dhufutti waliin laallaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala nagaan ittiin nu haa ga'u haa hordofnu. Ammaaf haganatti dhaabaa ربنا كنا سبحانه وتعالى خير رتولت نادي بسو. هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.